misirroo osoo lubbuudhaan jirtu awwaalamte. Misirroo misirrummaadhaan awwaalamte. Lubbuudhaan osoo jirtu awwaalamte. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bakka arra keessanii egaa laayikii godhaa siniin jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ajaa'ibadha waan ani siniif fidee dhufe kuni yeroo baay'ee waan akkanaa hin mudata jedhee namni hin yaadu dhiira tokkotti gaafa namni tokko heerumu cidha gaafa godhatu namni sun hiriyaa dur qabaachuu danda'a hiriyaa qofamti ijoollee qabaachuu danda'a ijoollee qofamti bakka haadha manaa hiikee si fuudhuu danda'a cidha godhee kunimmoo waanuma jirudha shamarri kamillee yookaas dhiirri kamillee fuudhus danda'a hiikuus danda'a isheenis heerumuu dandeessi hiikuus dandeessi yeroo baay'ee immoo baakgiraawundii yookaas istooriin kee durii uumaa isa hin fayyadu uumaa ishee hin fayyadu bakka baay'eetti jedhama garuu bakka tokko tokkotti inni dura dabarsi yookaas inni isheen dura dabarsitee as deebi'ee yerootti jeequ yerootti kunoo lubbuu osoo kee jiru yerootti awwaalchisus jira jechuudha. Mee misirroon kun maal taatee awwaalamtee eenyutu awwaalee lubbuudhaan osoo jirtu kan jedhu isinii hima. Baay'een keessan sirriitti akka irraa barattan warri keessattuu warri ganaa hin heerumne ganaa hin heerumne baay'een keessan isin fayyada warri heerumtan illee waan isinitti dhufu fees gochuudha yookaas ofirraati yookaan maal jedhama keessumartuu waan ta'e wallaansoo qabdu jechuudha isin. Egaa misirroon kuni namni ishee fuudhuudhaaf ishee kaadhimmatee kuni waggaa 16 ishee caala. Waggaa 16 maaliif ishee caalee yoo jettan namni kun abbaa qabeenyaati dabalataan immoo haadha manaa qaba ture ijoollee 2 qaba. Waggaa 16 kana waan ishee caaleef jechuudha namni kun dura gaa'ila godhateera haadha manaa qaba ijoollee 2 qaba. Qabeenyaan immoo bakka sooressa warra jedhamanii qabeenyota baay'ee nama sochoosudha jechuudha namni kun egaa haadha manaasaa kana faana hin beekamu akkatti namni adda bahanii jechuudha yeroo adda bahan kana immoo qabeenya gara baay'ee isheen maatii isaa wajjin baay'ee qisaasessiteetti jechuudha baay'ee ofiifis fudhatteetti jechuudha. Ofis fudhattee akka bakka waan baay'ee san goggootee isa kuffistee jechuun deebii akka waan nama faayin taane hojiitti faa waan hin deebin akkana gooteetti taphatteetu kan isheen gara maatii ishiitti galte qabeenya baay'ee irraa fudhattee bakka wanta ta'e goggootetti nama kana jechuun sammuunsaa deebi'een hojjetas ittiin fakkaanne yaa walitti bu'iinsa isaanii irraan kan ka'e jechuudha. Booda maaltota aree erga addaan bahanii ijoollee hin argaa kufeera yeroo dheeraadha booda namni kun hin ka'achuudha deebi'ee ka'e dandamatee ka'e baay'ee daldala nama daldala guddaa hojjetudha daldala isaatti deebi'e qabeenya isaa deeffachuu jalqabe egaa kana adeemsa kana keessatti waggaa 16 kana siniin jedhe kan isaa waggaa 16 walirraa ture kan wal caaluu danda'an ammanni gaa'ila keessa ture achi as deebi'ee dandamatee achi ol dhufee guddatee jiraatee qabeenya horatee kun hunduu akka inni umuriidhaan waggaa 16 ishee caalu taasise ishee amma fuudhuu jechuudha misirroo ishee awwaalamtee jechuudha namni kun sooromeera booda gaa'ila hin barbaadu dheera namni kun gaa'ila miti dubartiin barbaadu dheera hin barbaachistu jedhera maaliif waan baay'ee ta'e bakka yeroo tokko miidhaan kee tokko akkati waan sanaaf kakattu faas hin taasisu yeroo tokko shamarran haaluma salphaan dhiira malee hin jiraatan dhiirri nan barbaachisu yeroo itti jedhamu jiru miidhaan isaanii yeroo guddatu jechuudha. Namni kun illee akkas erga jedhee booda nama amma fuudhu kana argee wal baree booda akka wal fuudhanii gaa'ila godhatan rattaasee baay'ee jaallatee itti toltee isheen kun deebistee na ijaarti jedhee akkanumaan osoo jiranii akka inni kana akkas godhaa jiru fuudhuudhaaf of qopheessaa jiru haati manaasaa durii dhageessee isa booda maal jetti baay'ee gargaara ammayyuu jechuudha sababa ijoollee isaa ishee bira jiranitti baay'ee qabeenya sirriitti maallaqa dantaan qabu sirriitti gargaara. Irraa hafee obboloonni ishillee isumaan gargaaramu. Sumanni ijoollee gargaaruun obboloonni ishii lamallee isarraa gargaaramu dhiira jechuudha. Booda obboleewwan ishii kanaanii mariisiste jechuudha. Akka inni fuudhu ka'ee
yeroo inni fuudhu immoo qabeenyi inni as ergu kuni hir'achuu danda'a. Isiniin isin qaqqabuu dhiisuu danda'a booda ijoollee irraa hafee jetteen raafilee jetteen isheen isaanii garuu dubbii qabsiisaarti akkas jetteeni ijoolleen kun akkam jedhanii qabeenya isaa ga dubartiin dhuftu kuniin to'atti akkamma akka fedhe erguu hin danda'u baasuu hin danda'u jechuun muraasaan ijoolleedha waan ga'u qofa gargaaruu danda'a. Sun immoo raafee isiniif waan kennamu hin dhabama yeroo sanaa jettee isaan faana haasoftee mari'atu. Maal gochuu qabna reedhanii amma gara hammina yaaduutti ka'anii jechuudha. Isa dura garuu maal jetti kaadhimaa kee ishee fuudhuudhaaf jettu baga gammaddeetteen dura baga gammaddee baga kanaan si ga'e garuu kaadhimaa kee ijoollee faana wal barsiisi ijoollee kee faana wal haa bartuu jette. Gaariidha seen gammade kaannu maali qajeeluma akkamitti yaaddeeshuma kana yaadee ijoollee koo erguu fedha ishi jedhe beellame. Iddoo wayitti beellamee ishee ta'ee eege gaafa seenyu dhaqa obboloota ishee lamaan dhaqanii ijoolleeni guyyaa dhalootaa kabajuutu maal eessa jiradhanii maatii keessaa eessa jira achi dhaqanii happy birthday nama kabajuu deemanii jedhanii dhiironni lama obboloonni ishee dhaqan obboloota ishee immoo duruu beekamtira dubbisaanii wal baranii nyaatanii dhuganii biraa deeman. Isaan gaafa san sirriitti ishee ilaaluu maal gochuudhaaf dhaqan ilaalanii galan. Booda wanti hunduu qophaa'ee xaafiin daakamee barbaree midhaan cidhaa kan barbaadu hunduu qophaa'e. Waraqanni namaa ergamu hin jiru cidha inni qophaa'eera. Booda maal ta'aree waraqanni kun hiramee maal jedhamee isheenis waraqata hafee fuuteetu mana adaadaa ishee dhaqxi. Gaafa ishee waraqatoota hafan sana fuutee mana adaadaa ishee dhaqxu tokkoffaan achittidha. Millaashiin jedhan cidha qophaa'e kee kan millaashimu mana adaadaa ishee dhaqamaa jedhan akkasiga piroosesiinsa achi dhaqaartee achumaanis achi bultee achumaanis kana haasa'uu dhaqxi. Jarri kee warri sun lamaan warri obboloota niitii duraa lamaan warri dhaqanii ishee arganii ilaalanii dhufan sun karaatti eeggatu. Karaatti eeggatanii kottu seenii konkolaataa si haasofsiisna waan haasofnu qabnannaan waanuma nagaa seete seente. Konkolaataadhaan fudhatanii bahanii fageessanii qat godhanii baqa of wallaalteetti. Achi lafuma kana haadhanii jiramtiire biyyoo nama fakkeenyaaf goodaa keessaa ta'uun qofforiin akkanuma haatee intinis jira akkanuma haadhanii biyyoo irra garagashan. Lubbuun keessa irti bari hin duune of wallaalte malee hin duute se'an. Ndote se'anii biyyoo kana irra sinii garagalchanii makiinaa isaanii kaafatanii xirriga. Kuna yeroo kamii halkan keessa achi darbeera gara halkan walakkaa achi darbeera. Tursiisanii rusiisaan konkolaataa keessas maaliif akka namni cirri jedhee daandiirras namni dhabame namni akkas lib jedhullee dhabamee racci wayiin jiru callis sa'aatii sana eeggatanii akkana godhanii walakkaanii halkanii darbeera. Mucayyoon fullaalte akkanuma biyyoo irra garagashanii deemanii. Booda mucattiin sun too lubbuu keessaan bahin laal gaafa guyyaa kee malee hin duutu wal du'i yoo jedhamte malee ajaja malee hin duutu. Isa booda of barte sa'aatii lama ganama kee sa'aatii lamaan of ennaa bartu biyyoo irra gaggaragashan. Yaa biyyoo immoo akkanuma irra gaggaragashan malee sanama awwaalanii dhagaa namarra kaa'an miti ka. Achi keessaa sosochootee yeroo jettu namni hin arga kaachiin daddarba namni achi maanni jedhee rifatee namni gara sanaatti yaa'e namni mana yaalaa ishee geesse. Mana yaalaa yeroo ishee geessu yeroo isaan konkolaataa keessa ishee gashanii ishee intini jedhan beekti isa boodamaan beektu garuu jara akka ta'e sirriitti beekti. Bakka lubbuudhaan haftee yaalamtee haga waggaa lamaatti ture garuu fayyaa guutuu argachuudhaaf waggaa lamatti fudhate. Yaa gaasaanii seera qaba waan ta'eef seerri akka seera isaatti waan godhu qaba murteessa. Garuu jarri kun sadan niitiin dura obbolaan kun sadanuu seera adabbii seeraa jala galanii ijoolleen suni as abbaatti deebi'anii isheen immoo waggaa lama booda dandamattee fayyite jireenya isaaniitti fufan. Laal nama
dhiiras haa ta'u dubartiis kaleessa si dhiisee kan deeme kana jechuun inaaffaadha baay'ee waan biraa miti bara inaaffaadha walii kaniiruu mana murtiitti walii kanii qabeenya hiratte qabeenya sakaan akka barbaade bazabbasdee namichi dhimma birrii hin qabu akka barbaade taatee warra ishiitti galte namichi garuu namni na haasa'uuf nama gaariidha jedhan baay'ee nama gaariidha jedhan egaa maal akka ta'an hin beekamu. Achi booda namni kun dhadhaatee ka'ee guddatee sooromee amma immoo ol ka'i kaleessa namni mana murtiitti addaan gaa'ela jiskee gale ijoollee guddisamaa jiru ijoollee irra darbee obboloota ishii birriin achi dhufuun guddisa ol ka'i inaaffaadhaan niitii mushurraa waraqanni ramee waan hunduu qophaa'ee of qopheessaa jirtu dhaqii awwaalchisi kun inaaffaadha bara inaaffaa ajaa'ibaati inna yeroo tokko laalama maaliif dura kaasee baakii wanti istooriin nama tokko safuun duraattiin dhufaa. Fakkeenyaaf nama ati itti heerumuuf jettu yookaas fuudhuuf jettu kanaan dura fuudhee hiikeera yoo ta'e laayifii qaba yoo ta'e namni sun sirriitti dhugumaa ati hin beekte taanaan akka inni ganaa inaaffaadhaan as dhufee si jeequu dhiisuu mirkaneeffachuu qabdu. Ilaali mucayyoon kun balleessaa qabdu. Namni kun hiikeera qobaa jira gaa'ilaa barbaade waan beektu tokko hin qabdu. Heerumuu malee. Yaarumni tokko immoo gaa'ilisa seeraan yoo jigseera ta'e hinuma fuudhan hinuma heerumti. Isa irraan deemantu rakkoodha. Isa itoo haadha manaa qabuu abbaa manaa nama irraa deemantu rakkoodha malee erga jigee homaa gochuu hin dandeessu. Isheenillee heerumuu mirga qabdi innillee fuudhuu mirga qaba. Innaa yeroo tokko baakii yookaan istoorii ati dabarsite fuulduratti jireenya kee dhufee si jeequu danda'a akka kana. Waan baay'ee jira jechuudha. Innaa yeroo tokko namni laayifiin koo durii maal godha isatti mee yeroo jedhan jiru anu waan keessa jiru an baradhaa jedheen malee hankoo bukoon bukaa'ee qomoxxadha garuu barachuu qabdu si anamma anu qaramee keessa ba'een isin barsiisaa irra bara ani too dur namni akkatti na barsiise ani maaliif hin bukaa ol bukaa'ee gadi bukaa